Hello. Akamolte. Ayya, naga. Jirra galata rabbi. Maara jirta sa? Ta'a jira zinjiri. Adabbareen ta'a jira. Oh, usuu telefoon harkaa qabdu si dabbara. Ha? Egaa namni telefoonni gitaa ilaala. Amma kennaa gaa telefoonni. Amma nama gaa? Hingaa amma nama. Way amma keenaa gayaa. Amma ammoo reessuma jalqabde dhugaa. Telefoon halkanii guyyaa ijji kan kee gassimbuun halkanii guyyaa osoo olii gadooftu. Amma kee naagaa jette amaana sooddasaa. Hojii lafani kaa'ima jechuun maatii keenya ittiin dubbisaa. Garuu dubbi. Sagaleen erga malee maal naa godha amma keenan ga'u telefoon. Galatoom. Garuu birra yeroo baay'ee waan si waamullee telefoonumarra waan telefoonu galgalallee kanamallee telefoonu. Amma immoo akkana jechuun kan keetu waan gaariidha. Ani kophaan ta'a kaate dalagaa ol taane kophaan ta'a eenyutu hin tadabbaru telefoona. Yeroo nyaata qopheessu lafa godheen ka'a garuu yeroon taa'u kanatti hin boqodha. Dura yeroo hiriyaa kan kee wajjin jirtu osoo natti yoomin hin duru telefoon akkanuma jaalattaa? Daan siin dura hiriyaan qabdu. Naan dura siin jedhee bara. Hiriyaan qabdu? Hin qabdu. Dhugaa siin jedhaa bara. Dhugaa. Hiriyaan qabdu? Hin qabu. Ni qabdaa bara. Hin qabu. Ni qabdaa. Hin qabu. Mee dhugaa natti ni qabdaa siin jedhee bara. Dhugaa hin qabu. Ana beekamasi. Ana masitu beeka. Anatu beeka haati dhimma namatti hin qabu siin jechaa jira bara. Kanaan durbummaan of hin baddiiree? Durbummaan namoota parsantii 100 keessaa parsantii 20 yeroo tokko akkamitti durbummaa malee dhalachuu kan danda'an hin beektu ati mana yaalaa doktoroonni yeroo baay'ee himu bara. Wanni akkasii illee jira? Ayyaa. Ati hiriyaa takka hin qabanne jecha? Hin qabu. Galatoomaa tole. Galatoomaa. Wanti nyaatawwee jiraa? Amma si fida nyaata jira nyaanni. Tole ani illee hin qabanne si qofaa miti. Gaariidha galatooma. Ya Rabbi. Allah ya jalan ko keessa bookisa qeerransi yaayoo waaqanoo kadhu jabeessi burree yaagaa didduu osuma seelmaniitii ittiin diddoo Awurooppilaa qilleensa kaase kololee maaloo kaase kolole maaloo kaase kolle maaltu bilbilasa? Hello. Ahlen wa sahlen. Akkam fayyaa keeti? Naga galata rabbi akkam isin? An fayyuma jira kun galata rabbi maaliin. Mana turreeyyuu mana baay'ee mareef mana jira. Reef dhufee reef galee. Gara mana reef galee ree. Akkam ree ofiisi? Fayyumami. Amma isheen kushiinaa jirti. Kushiinaa jirti. Nuftaare. Amma bar footoo kee ilaalaa jira. Bareeddee. Maal mucaan dhadhaawii siddibe moo maal taate san? Waan biraa nyaattu na fakkaate dhadhaa malee. Akira bareedde siin jedha. Akira bareedde. Ana akkasin somna hin beekta kaatu. Yoo
Inni maam nan bilbileesi maaliif nan dubbisne dhugaa. Akka kan keetii miti amala akka kan kee kana osoo qabaate of amala akka kan keetii kana osoo qabaate of addunyaa kana guutuu bituu dandaasi. Eenyu waliin haasa'aa jirtaati? Ha? Eenyu waliin haasa'aa jirtu? Amala ati bar amalli kan kee maal siin jedha? Dhugaa. Eenyu waliin haasa'aa jirta? Cabbi maal taatisa? Maa wajjin haasa'aa siin jedhaa jira. Karaa hundaa haasoftaa? Yoo haasa'oo. Nyaata nyaannee dheessee eegaa jira bar. Nan eegin nama wajjin haasa'aa deemu gara kushina. Hello. Niitorkiidha dhiifamu. Aywa. Tole yaa bareeddu. Galatoomi. Anillee baay'ee. Eenyuraan anillee ittaaniiti? Kicha isin jedhee barmuu jetti yoo wajjin haasa'aa jira. Anilleen kun maa inni irra naan galle bar? Ha? Anilleen kun. Akkam anillee maaliif siin gallisa? Siin jaaladha siin jennaan anillee ittaanii matiire? Laa waan akkasii afaan kiyyaan baan. Ati dubbii afaan irratti nama qabu maal eessaa barattisa? Waan jiru kwa. Anillee siin jaaladhaa fi siin jennaan atillee anillee jettaa. La hojii deemtanii jennaan anillee ni deemaa jedhe malee. Waan akkasii hin danda'a. Amma haasaan jala dabsuudhaaf eenyuma waliin haasoftaa sa'aatii kana hundumaa eenyuma ishii. Mucayyoon firaatii gattaa egaa boodarra sitti himaa mucayyoon firaa gattaa amma wajjin haasa'aa. Firii nan hin beekne isaa dhufte. Firii nan hin beekne isaa dhufte. Dirqamati beekuu qabdaa? Ni kaa jaartiteeti mootii jaartiin akkamitti fira jaarsa ofii wallaatti. Dubbii nan barbaade sitti meera. Dubbii nan barbaade. Ija kee lamaan si balleessa. Ija kee lamaan si balleessa. Dubbata. Hello. Niitorkiidha bara niitorki ciccita. Niitorki ciccita. Ni dhuftaare? Kootu na bira jedhani nama ajaa'iba. Manatti natti tolu yaama. Ani salphannaa hin qabne. Maali boo qalladhus daadhiidha jettee daadhiin jedhani. Maalis ta'u jaartii isaatii miti annarratti dhalaa yaamu. Nama ajaa'iba. Maal rakkoo qaba jedha. Maal rakkoo qaba. Maal rakkoo qabaan kun maa inni. Hundi keessa koo deddeebi'ee sammuu kiyya kan na nyaatu kana. Maal rakkoo qaba. Akkamitti rakkina hin qabne. Hin jedhanii dhalaan beekne mana namaa fidu. Mana kootteedhaanii. Nama ajaa'iba mana koottu. Ajaa'iba. Nama ajaa'iba malee. Ni dhuftaare mana kiyyatti yaamta. Si eegaa koottu si eega dhugaa. Akka ajaa'ibaa kana si eegaa koottu. Tole. Yallaa tole. Ni dhuftaare kan jettu mana kiyyatti yaamta. Eenyu mashiin kan mana kiyya dhuftu tun. Ati gattaa nama keessummaadhaas hin jedhee ayyaa dafii buna dhadhaabnee. Oduun ni jiru manatti toli yaammattamu. Anumtillee gadi ba'uun eeggattu aboo ati maal saalfattu ati maal namicha kana. Oduun mana keessa yeroon anatti tolma waamtamu. Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba itti afaan guuttee mee na laali sirriitti ana na laali mee dura maal lafa laalta maal rakkoo qaba itti na laali mee maal rakkoo qaba itti. Maal rakkoo qaba? Ijjiin qaanufni cimaadhaan nama laaltee Oromoo. Deebistee na laalaa jirta akkamitti maal rakkoo hin qabne. Yaa dhuftu madooshaa kanaan mataa ishii bakkee nama sii godha. Yaa dhuftu bichaa. Anaan booda wallaa. Mana kiyyatti na tolu namaan ta'u ture. Mana kiyyatti na tolu namaan ta'u yaa dhuftu. Wallaa laaqa bichaa. Eenyu akka taate. Yaa dhuftu. Gaduma baa'ullee kan eeggattu maal taateeti. Amma nyaata nuu kennita moo hin kennitu? Hin jiru nyaanni boo. Nyaata qoonqoo maaltu na nyaata. Naa nyaata sa'aatii kanatti gubachaa. Namni yoo boqonnaa qabaate nyaata. Nyaatanii mati namni kan jiraatu. Biyyee nyaata. Nama ajaa'iba boo. Nyaataan jiraata namni. Boqonnaadhaan jiraata namni. Nyaata nyaadhee kan nan boqonnaa hin qabne maal naa godha.
Nambade. Mi maaluma narraa dhabee tamma namni gadi ba'ee yookiin immoo ija deeffatee tajanajjanee nanna bira tajanajjanee manatti natti ol fida. Yaa dhufu bicha nambade. Maaluma akka inni narraa dhabee rabbuma naa kenne jaarsa amma. Maal bu'an abaarsallee qabu warri na baarre kan jaarsa akkanaa natti qabena. Dhalaa warri abaare kan jaarsa abaarsaatti qabu waan warri kiyya na baarre garuu yaa carraadhuma kiyya na abaare jechuun hin danda'amu malee. Nambade. Maal rakkoo qaba naan jira bar. Ajaa'ibu maal rakkoo qaba. Ani na ajaa'ibu. Anaasaa kanatu ulumaa seenti bicha inuma seenti moo ala dhaabbatti moo balbala rukutti moo bantee seenti moo naa agarsiisu bicha rabbii dhumti naan laalame akkaataa dhuma ishiin itti seenti. Abdi. What? Maano amta mucayyoo eegaa jira bara. Eessumatti ol bartee ni mucayyoo tana mucayyoo eegaa jira mucayyoo mana sirriitti hin beektu bar sariifi. Eessatti ol barteen har'a siifis isinii dhumate ishiifis madooshaa kanaan har'a isinii dhumate. Maal rakkoo qaba yoo dhufte? Eessumatti ol bartan mucayyoo tana eenyudha ishiin? Eessuma wal bartanii akkuma tasaa wal barannee. Mucaanillee ammoo wal beekna. Mucayyooni bar akka ati yaaddu miti hiriyyittiitii wayituu miti ani janataan jiru mucayyooni hiriyyaa kan kee ka duraanii saniiti. Hiriyyaa kiyya kan duraanii moo? Maaloo Abdii akka isaan dhufan hin barbaadu. Maaloo Abdii please. Abdii hiriyyaa kiyya kan duraanii san hin beektu ta'e jechuudhaati. Akka hin dhufne ishiin akka mana kun akka dhuftu hin barbaadu ani. Maaloo akka ishiin akka dhuftu hin barbaadu ishii taanaan ani hin barbaadu. Hiriyyaan qabu dura naan hin jenne. You are ruthless, yeah, you don't give a damn